saniifoo waan xiqqoo takka qopheessiti hin jira kennaa saniin kannaa fi fuuluma keessan duratti kannaa fi kunoo maallaqaa waa xiqqoo fideef waan guddaadhaa miti doolaara 500 fidee fi fuudhee warra isaaniitti akka galtee ergee manguddoon warra daraartu dha saniin fedhee lafarra harkisuu jirra waan jaamuuf ganama tokko afaaniin bichaa osoo hin ta'in yeroo takka yoo waan xiqqoo waan qabaniinis ni gargaaran jeeti kunoo akkuma isin agartan doolaara 100 200 300 400 akka dubbii kana bichaa irraa bitan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جدا دعوة تغني. كذا جبت زين جالس ولا جالس جدا. أنا راخد. لكن في كذا كتاب مرتين. فكرة جدا نيلا. إسمه ده. كوربي دعوة براها جيس. Akkasii gaa daawwattoota kan qaalii gaarii irraan tan oduu gammachiiftuu qabannees dhufnee jirraa gaanu sadeenu akkuma agartan ana Maammadii fi Carraa jira. Arraan tana waan addaa waan isin gammachiisaa isin qabannee dhufne gaa guyyaan guyyaadha jechaadha. Guyyaan guyyaadha inni ni agarramee wajjin jechaa kaa ni garra. Asumaanuu gaa arraan tana dhiiru maal qabattanii dhuftanii jettanii gaa Harkawwan qabnu yaaddamuun keessan ni mala garuu immoo isiin tuni waan ajaa'ibaati waan isinillee gammachiisu isin qabannee dhufne gaa waan isin hundinuu hawwuudhaan eegaa jirtan. Waan isin hundinuu jechuudha baqa sammuu teessan keessaa qabdanii wanni dhufnes maaloo jettanii gaa akkuma beekamu gaa Maammad warra isaanii warra daraartuutti erguudhaaf qophii waa hunda xumureeti jira gaa. Saniifuu alaa poqaaniin fitadhaa loosama. fedhadura. Qo'aa hunda xumurree jirra gaa hoggaa ammaan tana akkana naafaan fiigu kun akkuma waan kan hunda fidee fakkaatu. Nama sodaate kennaa nama akka isaa sodaatu rabbiin agarsiifne ammaan tana gaa wanni nurraa eegamu maallaqa bichaa warraaf maatii isaatti ergine maatiin isaa maallaqa fuudhaniituma karaa warra daraartuu dhaqaniituma ni haaqa soomanaan duratti jechuudha. As gaafu. Soomana boodee yoo godhee soomana kanaan duratti hin baransila. Haftira kaamana keessa. Soomanni barama guyyuma saddeet yabe. Nu haftirsiista kaabaa baaqee. ما وصل ما صدام مال Dhiisa qaati maala kan ta'e. Akkas egaa Maammad jechuudha. Maaliif waan kana tattaman maaliif hin goone jeetiin gaanillee yeroo irra deebi'ee xiqqishoo wanna jiru ammaaf ittiin qopho'inee xiqqishoo waantu narraa irra ta'e waan jaamu takka kaasu jira. Meegaa saniifuu har'aan tanaanis akka nama tokkootti waan inni sababsatu san dhorkuuf hin deemana fakkaatti akka nama tokkootti. Guyyaa irraa akhiraatti namni dubbii kanarratti hojii maree jechuudhaa fi Amma gabaabduun isin himan waa'ee aadaa hiyyaa. Ati sooma sirraa eegamu goota. Karaa tasaanii ni dhiisa ni dhiibta ni kaa isinii biqiluu godhu. abbaa godhane kaa. Isinii guyyaan waan takka jalqabeerra namni argamu ati sooma sirraa eegamu goota. Hankasuma malee maaluma rakkatuun riba dhabina rafa. Kan inni isinii biqiluu riba yeroo biqiluu Amma laanni beektaa babaa kiyya atiin kun saayibaa maaliif waan kana jechuun yeroo dura deebinee kaafnaa waan kana ammaan tana finnee fuudhaa durii takka. Maammad aboo wal arra wanni kun bultii meeqaati? An daawwattoota kiyya kana booda jechuudha. Waa'een dhimma Maammadii maaliifuu isaan lafarra ifa harkisu jira. Abbaan ibdee hin dandamu jette Oromoon. Arraan tana anis akka nama tokkootti maaliif humnati yaanes waan hin danda'umdaan cinaan dhaabbadhaa jeetiin jira. Inni xiqqishoo waan warraatu narraa irra ta'e saniifuu gaa waan warraa kan irraa irratti sanarraa akka nama tokkootti waan xiqqishoo takka jechuudha. Dilallee miti waa xiqqishoo takka waan inni qabee hin qabee jechuudha. Akka nama tokkootti. Jaarsaarra irra kaa'e waan sababsatu dhorki jaanii yoo gartee sukkara qaraas takkaan illee bitatan gandi danda'anii jechuu gartee bishaan dhaalaan takkaan illee yoo bitatan yoo ta'ee fiinoolii makiinaa godhatanis yoo ta'ee jimaan bitatan illee waan xiqqishoo takka warra biyyaatiif ergee akka inni warra walitti ergu godhuudhaaf har'aan tana waan xiqqishoo takka waan qopheeffadheen qaba. Isinillee egaa fuuluma keessan duratti hin kannaafi isaan guutuun quban qaban egaa saniifoo waan xiqqoo takka qopheessiti hin jira kannaa saniin kannaafi fuuluma keessan duratti hin kannaafi kunoo maallaqaa waa xiqqoo fideef waan guddaadhaa miti doolaara 500 fideefi fuudhee warra isaaniitti akka galtee ergee manguddoon warra daraartu dhayitu saniin fedhee lafarra harkisuu jirra waan jaamuuf ganama tokko afaaniin bichaa osoo hin ta'in yeroo takka yoo waan xiqqoo waan qabaniinis ni gargaaran jeeti kunoo akkuma isin agartan doolaara 100 200 300 400 kunoo akkuma isin agartan. Firaan qofa ta'uu baatee. Kana laa. Firaan kee yoo taate firaan kee nagaan ta'e. Laa wallaahi. Nuwaliin deebise. Waan booda firaan kee ta'e fudhachuu teessu.
أبي والله والله وصل هذا البدين براكي قولي لا جرب تقول لك زي لا والله ده وتقي أنا ما أقول والله لازم هو يا ده وانا يا ده وان جتك مرتين بيخور ست كذا خوني ست كذا خنا ورا خيسنتي أبغى يدي بيتي أبغى خنا بدي أكور درارت برا كم كذا لكن بي خنا بيتار رابي تام قال زمي بخون قال قال سمته أيوة قال زمي jadi siapa juga kayak di umai jadi di kalau mana yang bangki yang kagak itu tidak berumah yo kan mau video tuh gede dong teh beragi oh itu sih orang mau malah yang kopi tuh udah gampang banget itu kan lalu kopi akan tanya kita dolar deh orang itu orang juta nih dan kopi dolar tak kan gitu berarti kami faham kamera berarti itu kan nyargu juta nih This is that man narap rata jadi rada besar kuch jalan teh, ani kiro khis magi ما ya. فلان لما دي خلاص نقول تكلم لا ولا يوتيوب أنا منهم فراقي تنا خلاص في دني itu macam itu lagi. Oh, Ilmu mata itu tuh jadi ya makanya usul mau apa? Hungket, Fred do titi, amma wan tak kata wada nagal tu. Anamma angkan dan donis kerja miti. Humnanis te dinak. Somana bodoh wada olim kan, somana bodoh kan. Dinak denis wan daru kuno da wata kayak kuma kerta, wan raigum akar mo koti gole dinjira. Ini pelu safat agolu, pelu gato, tofi koti murah gati. bisa gitu ya Angkana boda, yo ini mah mencara kana payidong bade. Carraa kana fayyadamu baatee jechuudha inni waan kana malli lafarra harkise isinillee ragaa naa taadha. Toofi qo'atillee ni jirta. Kana booda dachaas akka hin komanne jechuu barbaadee ta'an xiqqoo qabuunis kunoo yaadaanis waa hundaanuu cinaan jira. Maaliif kan hundi maaliif gootee inni hin qabu jechuu ni dandeessanii dhabii osoo hin ta'in inninis kana gartee xiqqishoollee haa ta'u xiqquma kana qabu kana gargaarsa maatii godhatee maatiitti yochuu argee Noli warra isaanii gartee miti achi kaanii warri isaanii dhaqanii guyyaa tokko cimaan bitatanii gaajjeetii yaadan akka nama tokkootti saniitiin akka nama tokkootti waan irraa eegamu godhe saniif gaa asirratti gaa daawwattoota kiyyaa waan jettee jiraatti. Akkasii daawwattoota keenya dhugaadha namni tokko bakka cidhaa kana yookiin qabdii kanatti wal bira dhaabbatuun waan hedduu bareedaati. Dachaas dhibbaa dhibbatti yoo wanni kun piraankii ta'uu baate dhibbatti Saayibaa miti isa obboleessuma beektaa obboleessuma rabbiiti obboleessa rabbiitee kan obboleessa wajji dhalatu sii caalu jira obboleessuma wajji dhalate ta'ee bara kanuma dhiinii tokko kan siifirri fenne kan siifiyyaanne jira kana keessa obboleeyya rabbi immoo kan akka obboleessa garaa tokko san kan caalu jira sanirraa namni ibsuu barbaadu akkaan namni namira dhaabbatee karaa hundattuu jalqabaa kaasee hanga bakka amma jiru sanatti fi hanga waan booda dhufuu taa'u takkatti illee namni bira dhaabbatee yookiin kaan ammoo hiriyaa dhugaati jechuudhaan xiyyeeffatee karaa sirriidhaa if qabee jechuu namaaf dhimmee deemu jiru dachaas malee hin agarree dachaas irra deebi'ee hedduun galatoonfadhaa na galatoomiin siin jaa. Gaa firaankii yoo taate immoo akkasuma wal dhabne. Ati firaankii darbaarra deddeebita. Laa nama warruma yuutubaa guutuu. Amma waan fuudhatu marqoosaa keessa hin jiru. Beere asuma keessa firaankii godhee boodaalee kan viidiyoo namni amala tokko qaba viidiyoo takka si kanneen firaankii seenyee fudhata viidiyoo taa'ee irra dhugumaanis si kanneen. Ja akkas faajjira. Lama. Mu maallaqa kana sitti dhimmaate mu. Bara kum shantamii afur moo kana maallaqa Itoophiyaa kan naqa amma osoo Itoophiyaa jiraate humnoota Itoophiyaa mana kan itti aruusa ta'e. Ansitti anamma akka fayyadu. Dhibba shanbaan maan bite. Anamma kun sitti kaatee miti akka fayyadu dhugaa fakkeenya waan ati naa gooteefi maallaqa kana gizee wal cinaa qabee ilaalu sitti kaata niin hin qabne malee jechuu gartee miti yeroodhaaf nagara buutee gartee miti homaan xiqqoo harkaa qabuun si fide malee. Ammaaf kan mana guddifadhu inshallah gara fuulduraattis wajjin jirra. Firaankii miti keessa daawwattoota keenya firaankii na godhuu deemaa jee. Sodaatu jira. Nama duraatu fudhanneen jechuu deemaa asiin kaa'e. Sirraa fuudhee taa'e fudhanneen jechuu deemaa kisha kaadde kisha baasuun na dhiba. Hangamma as taa'u jira maalinni kun. Firaankii taatee asumaa fudhata malee diinaan hin jiru. Asuma taa'u jira. Dila kan hundaa'u jechuudha ni shakkisiise hangaroo. Ni guddateera. Kan hunda jechuun gartee godhuudhaaf karooran qabu ture itti fakkaate haa ta'u garuu immoo ani xiqqoon qabu gartuu tana isinillee akka ragaa naa taatan maaliif cinaan dhaabbatiin hiriyaadha isin kun jechuun takka ni wallamti. Anillee qaalii keessanis godhee isinillee mufachiisuun barbaachisu daawwattoota kiyya waan isin jaallattan waan isin feetan waan isin irraa gammaddan takkaan hojjechuu fedha. Kun immoo dirqama kiyya takka faaratti. Isin daawwattoonni keenyas qaalii keessan godhuudhaa fi fedhii waan isin irraa gammaddan dalaguun
tun dirqama kennurra jiru. Akkasuma nama tokko kan qaamaan nu bira jiru saayibban keenya kan online haasofteen kan qaamaan nu bira jiruufis yoo waan gaarii takka yaadne akkasumatti nama gartee qaamaan nu bira hin jirre kan yaadaan nu bira jirullee ni gammachiisna jeetii yaada. Anis sanirratti hundaa'eetiin jechuudha waan kana ifiitii yaammareedhee kana yaadee xiyyaan godhee saniifuu irra deebi'eetiin kan naafi wanni kun biraankii miti. Nasiin ka'e. Wallaahi biraankii miti. Keetii akkanarraa fudhatu. Kunoo daawwattoota kiyya biraankii geessu daawwatu jira 500 fidee fi hangammaa biraankii jee fudhate didee kunoo qabadhu waan hafe irratti dabalteetti godhatta amanii sin jaa naamanii rabbi amani wallaahi. Ani garuu yoo biraankii taatelee sirra beekame. Godummaa biraankii taatelee guduraa beekame. Akkasuma. Biraankii jechuudha guduraa beekame. Laa ishee wallaahi. Deebisaa ni qaba jechuudha yaa. Guduraa beekame akkasiin jaa. Dachaa jechuun nama hedduu yeroo hedduu. Laa shakkuu fi miti isa shakkuu qofa osoo hin taane akka waliigalatti waluma yuusufa dalagu maal taane kama amanta. Dhugaa nama namanii yoo karaa hojii isaanii deebitee nama dhugaadha. Bakka dalagaa jiraatu biraankii. Baasa kan hortee deemu jiraatu biraankii. Amma inni waan godhu keessattuu si sobee jee yaadu waan si godhaa jiru. Garuu ni takka biraankii goone wanni isa shakkine mammaa si jechettu waan dalagu keessatti waan si bira dhaabbatu ni jiru keessa hundumaa taasise sobee taa biraankii sirra dalageen qabu. Hundaa waan keessa wajjin jiru dhugumaa rabbisanii waan dandeettii isaatiin bira dhaabbatu jira rabbii gaditti. Hedduu takka wallaahi akka fayyadtoon hedduu galatoomni siin jee wallaahi ammallee waliin nu dheerannu siin jaala. Namni hankan takka dandeettiidha qabaatuun nama bira ejjetu danda'u ni jira jee. Galanni dhugaa dubbachuuf gajaa xixiqqaadha galanni isaa rabbiyyoo hamalee malee. Waan namni kafaluu danda'u. Waan galatoomii jaanii olii galatoota galchuu danda'u waan qabu. Namuma namni irraanfanne nama yeroo muntee isa galateeffatu rabbisaa oolu malee. Dacha. Kanaaf nama akka kiyyaatti kanaaf wanti qofaadhaaf galanii barbaachisu kuni dirqama narra jiruun baadde akka saayiba tokkootti dirqama narra jiruun baadde malee kanaaf galanii barbaachisu. Maaliif namni tokko eega hiriyaadha jee hiriyaan gaachina jaanii gaa inni kun dhiiroo maaliif waan kan lafarraa harkisu jira. Tarii gartee miti gaa xiqqishoo kallattii diinagdee kana yoo xiqqishoo kishoo kunaaf kallatees gaa namni kuni yeroo hedduu natti maaf jarjartanii waan jaamu takka haasaa wala saniif daawwattoonni kan jallee maaliif mucoo kan daftee kan godhan gisee jaanii maa jarjartan bultiin jarjaran taatu jaa sayyaadeetiin dhiira ugaa waan kana Jaalatu tasgabbaa'uun dirqama sun sirriidha. sanjeete amma tasgabbooyte wanta akka wanti sirraa kan jiru Laa maallaqaan beekan mana kun maallaqaan miti dura. wanni dhage amma barkaa Kun maallaqaan dhumatti baramma baabaa jibdu kan deemin osoo akkana ejjawu muciyyoo tana boodarra gisee namni biraa jalaa fudhate daawwattoota keenya namni biraa kamtu jira hin jiru. haala osaalan maaliif yaaboo taa'ee Waan dhubeera. waan siima waan kana Akkana jaagamu doktariiti. waan kana qilleensa nan dhagin daawwatee kan jisu illee Akkana dachaasummaanu biyyoota jaalatu rooruu daftee fudhuu adda dachaasummaa. Eega dafee buru barbaadu. Barreeffamaan dubbise komeetti jalatti. maal jedhan Dachaasu biyyoota jaalatu rooruu. Giseen fuudhii. Eessa fi fuudhii nama biraa fagoo hiriyu. an jaaladhee jiru siif deemu namaan jaaladhee naa taateetii mucoon nu gartee miti siif jaaladhee hin jira bara maal siif sirriitti hin jaaladhe dhugaa dubbachuudhaaf daawwattoonni illee akkuma sirri siif jaalate akkuma daawwattoonni si jaalatanitti illee ani illee akka obboleessa tokkootti si jaaladhe suni uummata rakkoon hin jirtu hin jaa saniif gaa daawwattoota kan qaaliif gaarii akka irra jiru akka nagaa isinillee gaa waan irra jirrus quba qabdanii takka jennee hanga har'a geenyu kanatti as geenyee jirra gaa takkaan bira namne garanni keessan inshaallah isinillee gartee miti milkiidhaan biyyatti isin adeemsuun isin jaa tokkoon tokkoo keessan hin gartee miti yaadaan muraasa keessan guutee rabbiin gartee biyya namaa keessaa biyya teessanitti isin agarchuun isin jaa warri fuudhilleen rabbii isin haafuu isu tan heerumillee gartee miti hiree gaarii rabbiin isin baakannu jaarsallee kan isin naarsine kan isin daarsine keessattuu shamarran keenya warroonni biyya arabaa kuni mana arabaa keessatti fi daaraa ta'anii waan jiraniif gaa akka haaraatti waggaa jaarsa fuudhan jaarsa isaan aarsu isaan daarsuun fedha waan ta'eef akkasumatti gartee miti jaarsa isa caalaa isin jaalatu rabbi isin akanuun isin jaa wallaahi dhiqadhu dibadhu sireera nyaadhu kan isin jaa sun rabbi isin akanuun jaa daawwatu takka qaalii gaarii akkasumatti warra dhiiraallee akkasumatti jaartii gartee miti haamee talaata jaansan gartee miti rabbi haamee isinitti haa qabu tataa ijaan taa'u beektu achiisi jaan ciisi beektu gartee miti ta'e jarraa nama beektu rabbi isin taafannu taafaan amaaraan beekne ta'e jarraa nama beekne san rabbi isinitti hin kanneen isin hin jaa
Afaan Amaaraa. Ajeelli. Daawwattoota kiyya. Afaan Oromootu beelaan dhoksaati. Afaan Amaaraa afaan feetee hin beekan kiyyanii beektimi. Hangasumaan turbata. Akkasii gaa daawwattoota kiyya gaa ani hingaan beeku du'aa irratti isin darbeetiin giraa saniifuu inshaallah isinis rabbiin isin cinaa haa jiraatu isin ijaa dalagaa hundaa'u rabbii isin irraa laaffisu warra dalagaa xiqqoo dalagee guddoo argatu rabbiin isin haa godhu. Du'aan isin godhaa maaliif nuti warri biyya namaa keessa jiru kun irra guddaa du'aan tun ni qeebalante inshaallah du'aa matan olii goona. Rabbiin gartee waan isin dibneen isin dibin isin ijaa wallaahi teessinii jabaatti isin irraa laaffisu teessinii fagaattelee isin maadeessu. Abaa jalaa fuudhee afaan isin haa kaa'u warra gartee soomana baranaa kana gartee nagaan sooman rabbii isin haa godhu hundaa rabbii haa godhu. Warra gartee nagaan lafaa fuudhee akkasuma nagaan lafaa kaa'u rabbi nu haa godhu warra waan soomanni kun qabu hunda argatu rabbi nu haa godhu. Warra gartee miti leeylatul qadri sanillee argatu rabbi nu haa godhu inshaallah. Biyya gurraatti yaamin jeeti. Tokkoon keessanitti illee gartee miti. Boo jeetis ustee malee. Nuuf haa kannu ati mataan keetu aamin jeeti. Akkasii daawwattoota keenya inshaallah asumatti hin dhaabaasu yaa subhaan rabbika rabbil izzati amma yasifun akkasii gaarra du'aayin isinirraa goolabee Aruusni kiyya. isinillee du'aayii godhuun dagadaan isin jaa. Aruusa kiyya warreen dhuftan. Kan naannoo kiyya jirtan jechuun kan viidiyoo kana agartan kan nuti dhiyaatan kan dhufuu barbaadan. Gammachuma dhuftan malee daansiin hin jirtu. Warri fagoo jirtanis halaalumarraan argaman malee daansiin hin jirtu. Sannaa gisuma dhufanii. Daansiin hin jirtu. Fixee bakka agarra. Akkasii gaa inshaallah san fuulduratti xiyyaanaa namni gadiin akkana jechuu bara haqa qiyyaa oromoo. Laala. Mana deenya sanii. Mana deenya duroo sitti mi'a sanii. Amma haruuchaa Waan ammas himu. Dura saayinni isin malamaani. Ol mana nagaatiif yaa. tamam yoo leenis deemna. Durrattis. Hoggaa ol seentee gisee Atummaan fuudhe. ol sinayna ol gisee seentee bara booda gaddeebuu gurraa ol ture. Hoggaa gaddeebee xiqqoo shakam jechuun kewaa hin olleef. Tara duraa jarjara seen ol gisee sinayna ganni baatama. Gisee gabbaa deegganna malee yeroo ol seenu sana malee. Laa jechuun hin turee jechuun yaa. Akkasii gaa daawwattoota kan qaqqaalii gaggaarii isin dheeressinee jiran fakkaatti inshaallah hanga viidiyoo biraa qabannee isiniif dhumne assalaamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakaatuh turtii gaarii qabaadhaan isin jaa.